Yesuusni deebi'ettee amantami. yaa Okay, gaafa dhufu akkam jechuun akkami beekan namni bifatamiin beekan maaliin beekan afaan kam dubbata maal fakkaata rifeensa akkam fakkaata miilli isaa dheerinni isaa uffanni uffatu adeemsi isaa kiiloon isaa maal akkam fakkaatu maaliin beekan faranji fakkaata moo araba fakkaata moo ana fakkaata. Yohaannis boqonnaa 10 irratti to Maal jedhame? oolonni koo sagalee koo beeku anis sagalee isaanii beekaadha. Okay, yoo dhufe irra ni beeyta. Yaa Yesuusin hafuuraan beekna malee. Kanaan jedha kun hafuura arra hafuura deebi. Maal ustaaz Araba akkamii dhabni kun amantiin hafuuradha mitiire. Ani waan jedhu wallahi biyya rafaarraa kiristaanni gartee arabii kan arra beeytan malee Yesuus yoo dhufe hin beeytan. Akkam seeti Abu Mu'aaz maadamatti Nabiyyu Muhammad ammatu dhufanii beektaati fuulaan. Wallahi nin beeka. Akkamittiin? Bifa isaan beeka rifeensa arriin nan qabuun beeka qaama jaarmee isaatiin beeka waa hunda isaatiin beekan. Hatta Nabiyyi Isa bin alayhi salatu wasalam nama kamee kasanta hunda. Waan hojjetu Isa Yesuus hin jettan kana akkaataa inni dhufu bakka itti dhufu sa'a dhufu waan dhufu akka itti dhufu maal hojjeta maaliin deema akkamiin deema eessa sagada waan sagada kan hunda beena. Rifeensa gateetti isaa kan hunda beena zaata isaa dhaabbata isaa deema. Rifeensa kan takka dheeraa. Ammati wallahi boriin kun ana irra beekan malee kiristaanni biyya lafaa hundi Abu Mu'aaz beekan malee hin beekan Yesuus yoo dhufe sila. Ara karar nu yarkan Abu Mu'aaz nama waaqayyo Yesuus hin salphise naan jettiimi. Yesuus yoo karaa itti dhufe hin beekan. Haay faranjii yoo taate haay jettee nu bira dabarti malee. Faranjiin hin beektan ni hin beekan jedhime. Itoophiyaa ma jettee si beekti faranjiin si. Ayyoo maqaa isaa. Namichi bar filima namichi bar filima Ameerika filima Yesuus ta'e kafara Ruucoo diifatee kun Abu Mu'aaz. Jarmanii jedha kun Norweejiyaan jedha kun Ingiliizii. Modeetara amma maal jette beeti hottu si fannama. Kuni imagination dalagame kun amma ati nama kana jala deemtamu Yesuus waanuma Yesuus hojjete irraa ka'aniitu gochaa isaa sana dalagaadhaan agarsiisani malee like akka fiilmiitti jechuudha. Namni hedduu nama kama fiilmii kana jala deema kam. Qabatamaadhaan bartoota isaatu isa beeka malee fuulaan isaasitti namni isa beeku jira jedhee yaadu fuulaan. Yoo dhufe eenyu fudhata pheenxee fudhata moo ortodoksii moo kaatolikii fudhata? Yoo dhufe warri isatti amananii jiran akka wal butamanii. Amma gaafii deebisi gaati eenyu fudhata yoo dhufe ortodoksii fudhata moo pheenxee fudhata moo kaatolikii fudhata? Warra isatti amanan warra isatti maqaa isaa. An ustaada sanan dhimne ustaada fudhachuu dhiisi sani gaafa dhufe masjida keenya dhufamoo waldaa ortodoksii dhufamoo pheenxee dhaqa waan kirista ortodoksii dhaqa. Eessa iyyoon naqonne? Hin dhaqu. Mana sagadaa kamiin iyyoon naqu? Kan fudhata eenyu fudhata? Ilaa kamidha ustaaz? Waldaa kan fudhata abboo? Karaasi andaach jechuun maal jechuudha? Wama takka illee jechuudha. Tokkoyyoo. Karaasi ofirraa jechuudha. Ofii koorraa. Waaqayyo ofii isaatirraa waa godhuu danda'amu hin danda'u akka ati amantaa keetitti qaamni waaqa jedhamu tokko ofii isaatirraa waa godhuu danda'amoo qaama biraatirratti hirkatee waa dalaga qaamni waaqa. Yaa gochuu danda'a garuu gooftaan ergamee jira sa'aatii kana koo gad of buusee jiraamu bitamee jira. Akka asitti hojiin deema kanaafuu sa'aatii kana waaqummaan qabu jechuudha Yesuus Kiristoos. Qaba malee maali waaqummaa isaatii waan beekan goonee. Rabbii kiyya amma maal jechaa jirta ofumaa keetti maal jette amma maal jette waaqummaan qabu jechaa jirtu yeroo kanatti ergamee jiran jenneeti. Yeroon sin jedhu ofii isaa qofaadhaan jechuun yaada sadan isaaniirraa adda ba'ee yaada inni ofii isaatii dhuunfaa isaatti godhu tokkoyyuu hin jiruudha. Gobas abbaarraa kan abbaarraa gargarba'ee abbaan qopheessaa gargarba'ee kanaafuu Yesuus Kiristoos yoo qaamni abbaan yookaan mootummaa isaan jechuudha dalaguu barbaadan sadi ta'anii dalagan jechuudha mire yaa akkasii kanaafuu qaamamee qabna reenu amma sadi qaama sadi waaqummaa tokko waan dalagan waliin dalagan beekumsa qixxee qabu moo qixxee hin qaban qixxee tokkumadha. Amma beekumsa qixxee qabu amma gara beekumsaa deemna jechuudha bakka amma maaliif jennaaniin dubbiin kabbaadidha boorii yeroo takka olijis norkaa deema yeroo takka masmira biraan norkaa seenaa amma immoo beekumsa qixxee qabu maal beeta ustaaz Arab beekumsa qixxee qabu qabanii wallaahi si wajjin deema gar barbaade si wajjin deema akkam seeti yaadni kooyi
Miti gaafan jechuu waan yaade qaba jechuun macaafichi maal jecha akka jiru sitti himuu fedha malee tamtaatta'uu koo miti. Asirraa kaasinu dubbise. Okay. Maalirra jira kun macaafa maalirradha? Yohaannisidha? Maarqos 11 jira. Maarqos 11:12. Borumtaas isaan Bitaaniyaadhaa yommuu ba'an Yesuus hin beela'e. Muka harbuu baala qabu tokkos fagootti argee ija irraa argadhaa laata jedhee dhaqe. Inni mukicha bira ga'ee baala malee waanuma tokko irraa dhabe. Yeroon isaa yeroo harbuun ija itti godhatu hin turre. Afaan Oromoo sirrii beektaa miti? Yaa. Yesuus gaaf Bitaaniyaa dhabaan hin beela'eemi? Beela'e. Muka harbuu baala qabu tokko fagootti arge akkasimi? Bakka kanatti ija irraa argadhaa laataa jedha macaafni. Afaan Oromoo loqoota naannoo keessanitti irraa argadhaa laataan shakkiidha moo shakkii miti? Ija irraa argadhaa laata jechuun shakkiidha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos hin beekachuu dandeenya osoo inni kun bakka kanatti shakkiidhaan deemaa jiru. Utuun beekin dhaqe jechuu keetii? Ammuuf maa keetii shakkiidha jechaan jirtu maa kun hiiktee shakkiidha jechaan jiru. Jechichi shakkiidha garuu. Kanaafuu isaa shakkiin deemu kanaati ufumaarra keetirraa kaaftee lakkii shakkiidhaan macaafni shakkii haa jedhu malee hin beekachuu dandeettamoo shakkiidha itti fudhatu akka kana. Shakkiidha jechichi akkaataan itti barraa'e shakkiidha. Garuu kan inni jedhe bareeda. Kanaafuu waan shakkiidhaan barraa'e kana waan shakkiidhaan barraa'e kana waan shakkiidhaan barraa'e kana akka waan shakkiin ta'inii tokkotti fudhachuu dandeenya afuma keenyarraa kaafnee moo shakkiidha jennee fudhanna. Nuuf shakkii ta'e malee wantichi shakkii miti kaa bartoota isaatiin jedhe. Jechichi bartoota isaatiin jedhe. Burii dhugaan abumaas coggarraatti ka'e. Lakkii coggarraan sitti hin ka'e maaliif sitti ka'a? Dhugumaan abumaasitti caggaa. Nan argadhaa laata jedheetu bartoota isaatiin wajjin wanta inni haasa'edha. Achii booddee muka sana bira ga'an. Laalaan biteen. Amma nu hiikteerta nu okay hiikii fixinu amma qonu afassaru dura rakkoo awwal dura shakkiidha garuu deebi'ee ammoo borii yeroo eegamoo shakkiin bitate iddoon kun kan inni haasa'u waa'ee kiristaana tokko jechuun egaa akkasumatti na fudhadhu waa'ee kiristaana tokkooti kiristaanni tokko ergaa jireenya kiristaanummaa qabatee akkamittiin ija godhachuu akka inni danda'u. Arboon macheem waa'ee arbuu haasa'uuf itti yaadee miti kana. Shakkiidhaan kiristaanummaa seenii amantaa fudhatachuu akkamitti? Yaa kiristaanni tokko akkamittiin kan waaqayyo erga ta'eeti adeemsi inni jiraachuu qabu. Mukichi sun saatii sanatti ija hin qabu. Saatii inni muki sun ija bitti godhatus miti. Qoy istaasaa lafnatti dhaggeeffadha. Ergaan fixee haasoftaa. Oy, waa addaan namaa bahee namni tokko amanamoo shakkiidhaan deemee dhaqee achitti addaan baafi. Maali abbaa kun nuti shakkiidha jedhee dubbisaa jira malee bartootaan jedhee. Bartootaan jenne abboo maal taate ilaali. Borumta ilaali Yesuus harbuu tokko irraa ija dhabuu isaati ma tureen ija dhabe. Eeyyee. Borumtaas isaan Bitaaniyaadha yommuu ba'an isaan bartoota isaatiif Yesuus yeroo ba'an Yesuus hin beela'ee jedha. Hin beela'e moo jaratti himuuf bakka kanatti beela'e jedhe? Hin beela'e. Gooba jaratti himuuf jetteeti. Muka harbuu baala qabu tokkos fagootti arge eenyutu arge? Bartoota isaa wajjin deebi baasuwee. Argee mi barsi mormaan jiru barnu namni maa waan kana barreessuu bartoota isaa yookaan nama yeroo isa waliin jiru ta'uu qabaa mire? Goobas kanas immoo mormuun barsan amma simaa fudhanna waan heddumta. Muka harbuu baala qabu tokkos fagootti argee ijarraa argadhaa laataa jedhe. Laataa jechuun afaan Oromootti shakkii moo shakkii miti? Shakkiidha. Afaan Oromiffattillee yaaganye zandi jedha. Perhaps jedha Ingiliffattillee hundinuu shakkiidha. Qaamni waaqa jedhame tokko
kamukattii takkitti firii qabdu shakkiidhaan bira dhaqe tokko akkamitti waaqa ta'uu danda'a ammaddaan nu baaseti.